Video har'a keessatti kan isinitti agarsiisu warroonni kaameraan bilbila keessanii dhageeffata kan koo qulqullina hin qabne keessattuu bilbila keessanii suuraa hin kaafne yeroo jettan suuraan keessan qulqullina kan hin qabne yoo ta'e akkanumallee bilbila keessaniin viidiyoo yeroo waraabdan kaameraan bilbila keessanii qulqullina kan hin qabne yoo ta'e aappii akka ajaa'ibaatti qulqullinaan suuraa isiniif kaasu viidiyoo isiniif waraabu akkanumallee viidiyoo TikTokii fi YouTube'idhaaf ta'u aappii isiniif waraabuu danda'udha. Aappiin kun dhageeffata kan koo kaameraa ajaa'ibaati. Aappii kanatti fayyadamtanii suuraa miidhagaa ta'e ofii keessanii of kaasuu ni dandeessan. Akkanumallee viidiyoo bareedaa ta'e kan TikTokiidhaaf YouTube'idhaaf ta'u akkanumallee dhageeffata kan koo seenaa keessaniifillee viidiyoo miidhagaa ta'e waraabdanii kaayachuudhaaf isin gargaara. Aappii kanatti fayyadamtanii jechuudha. High quality kan qabu viidiyoo baay'ee miidhagaa ta'e suuraa baay'ee miidhagaa ta'e waraabuu ni dandeessan. Suuraa miidhagaa ta'e kaasuu ni dandeessan. Aappii kana eessaa argattan akkamitti itti fayyadamtan kan jedhu viidiyoo kana keessatti isinitti agarsiisa. Nageenya isin daganne assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuudhee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soof Umaraat. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa har'as barnoota haalaan barbaachisaa ta'e qabadhee isin dhufee jira. Viidiyoo kana keessatti bilbila keessaniin suuraa yeroo kaaftan suuraan keessan qulqullina yoo kan dhabu ta'e akkanumallee yeroo bilbila keessaniin viidiyoo waraabdan viidiyoon keessan sun yoo kan qulqullina hin qabne ta'e aappii har'a isinitti agarsiisu kana buufattanii itti fayyadamuudhaan suuraa qulqullina qabu high quality qabu kaasuu ni dandeessan. Viidiyoo high quality qabu waraabuu ni dandeessan. Qulqullinaan sirriitti viidiyoo bareedaa miidhagaa ta'e waraabuu ni dandeessan. Aappii kana eessa argattan akkamitti itti fayyadamtan amma waliin ilaalla. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kanaatti dhuftan mallattoon subscribe kun haala kanaan gurraachoftee jirti taanaan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalama. Akkanumallee dhaggeeffattoota koo mallattoo bilbilaa kana tuquudhaan all irra godhaadha yeroo hunda viidiyoo haarawaa yeroo galakkisu akka isin dhaqqabuuf. Viidiyoo kana immoo like gochuudhaan eegalaadha. Egaa like yeroo isin irraa fudhatu akkanumallee subscribe gochuun yeroo isin irraa fudhatu dhaggeeffattoota kan koo like subscribe gochuudhaan hiriyoota keessanii viidiyoo kana dhaqqabaa. Amma gara barnootichaatti. Egaa dhaggeeffattoota kan koo dhumarratti aappii kana eessaa argachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Amma immoo itti fayyadama isaa isinitti agarsiisu. Aappiin kun ProCam X jedhama. Aappii ProCam X jedhamu kana eessaa argattan akkamitti itti fayyadamtan kan isinitti agarsiisu ta'a. Duraan dursee itti fayyadama isaa isinitti agarsiisu. Egaa dhaggeeffattoota kan koo aappii kana gara bilbila keessaniitti erga buufattanii boodarra akkamitti akka buufattan isinitti agarsiisa. Aappii kana gara bilbila keessaniitti erga buufattanii booda open gochuudhaan keessa seentu. Ergasii gara fuula kanaatti isin fudhata. Ergasii immoo permission kennitanii fi while using this app kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan permission kennituuf. Erga kennitanii fi booda ammas allow kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan eeyyama kennitaniif ergasii immoo okay jettanii jechuudha. Egaa aappichi kun akkuma asirratti argartan inni kun amma argartan chaanala kan koodha. Laaptooppii kan koo irratti argaa jirtan jechuudha. Qulqullinaan jechuudha viidiyoo qulqullinaan waraabuudhaaf kan isin gargaaruudha. Suuraa qulqullinaan kaasuudhaaf aappii isin gargaaruudha. Aappii kanarratti immoo sitingii tokko kan sirreeffachuu qabdan isinitti agarsiisa. Gara harka bitaatti kan argamu sitingiiwwan kanneen isinitti agarsiisu. Inni jala dakaa kanatti irratti argamu kanarra kilik gochuudhaan asirratti wantoota adda addaa suuraa ka'uu barbaadan asirratti adjust gochuu dandeessan. Kaameraadhaan wantoota baay'eetu jira. Sagalee wantoota baay'eetu asirratti argama. Emoji adda addaatu asirratti argama. Location akka itti fayyadamtan yoo barbaadan wantoota baay'eetu argama. Isaan kanneen sirreessuudhaan itti fayyadamuu dandeessan. Inni taanee argamu immoo dhaggeeffattoota kan koo akkuma asirratti argartan. Inni asirratti argartan kanarratti kilik yeroo gootan fileeshiidha jechuudha. Fileeshii off gochuu barbaadan isa kana filattan. X mallattoo X kanatti gootanii jechuudha. Akkanumallee fileeshii itti fayyadamuu barbaadan isa kana. Akkanumallee fileeshii isa kana akka ifuu barbaadan isa kanatti fileeshii itti fayyadamtan jechuudha. Kun fileeshii itti fayyadamuudhaaf kan isin gargaarudha jechuudha. Akkuma asirratti argartan fileeshii yeroo gootan haala kanaan fileeshii ni ifaa jechuudha. Yeroo isin suuraa kaaftan fileeshii ni ifaa jechuudha. Isa kana garuu fileeshii balleessuu barbaadan isa mallattoon X irra argamu kanarra kilik yeroo gootan yeroo suuraa kamiyyuu kaaftan fileeshiin ifin jiru jechuudha. Inni mallattoo sa'aatii fakkaatu kanarratti kilik yeroo gootan immoo sekendii meeqa keessatti suuraa akka kaasu yookaan viidiyoo waraabuu akka eegalu bakka itti filattanidha. Fakkeenyaaf sekendii 3 yoo filattaniif sekendii 3 keessatti suuraa kaasa akkanumallee viidiyoo waraaba. Sekendii 7 10 yoo filattan baqiidha jechuudha. Ofirra yoo gootan immoo dhaggeeffattoota kan koo battalumatti viidiyoo waraabuu yookaan suuraa kaasuu akka danda'u kan gootanii jechuudha. Inni immoo biraa immoo dhaggeeffattoota kan koo inni kun isa kana yeroo hundayyuu high quality'dhaan viidiyoo akka isin waraabu yoo ta'e haala kanaan X yoo gootan quality'n isaa hamma tokko ni hir'ata jechuudha. Isa kanallee wanta kanallee sirreeffachuu hin dagatinaadha. Inni biraa immoo dhaggeeffattoota kan koo keessaa bahuudhaaf kan isin gargaarudha. Mallattoo xiyyaan kun keessaa bahuudhaaf kan isin gargaarudha jechuudha. Asirratti immoo dhaggeeffattoota kan koo wantoota tokko isinitti agarsiisu. EV kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan asirratti olii fi gad gochuudhaan laayitii fi qulqullina itti dabaluu kan isin gargaarudha. Inni kun jechuudha.
akkuma asirratti argattan EV ka jedhu kun jechuudha. Asirratti wantoota baay'eetu asirratti argama kanneen keessaa kan barbaadan filadhaadha. Keessattuu ISO isaa 70 hamma 90 yoo gootan miidhagaadha. EV isaa pilaasii duwwaa 4 hanga pilaasii duwwaatti yoo gootan miidhagaadha. Suuraa miidhagaa viidiyoo miidhagaa kaasuudhaaf isin gargaara jechuudha. Inni biroo immoo dhaggeeffattoota koo suuraa keessan kaasuudhaaf isa kana fayyadamtanii asuma irratti kilikii gootan suuraa kaasa akkuma asirratti argattan. Inni kun immoo viidiyoo waraabuudhaaf kan isin gargaarudha. Isa kana irratti kilikii gootan viidiyoo waraabuu ni eegala jechuudha. Inni B jedhamu kun immoo B kan jedhamu kun suuraa keessan yookaan viidiyoo keessan duuba irratti kaasuu yeroo barbaadan akkuma asirratti argattan duuba irratti argama. B irra godhatan. Yeroo godhatan gara keessanitti gargalaa kaameraan jechuudha. Gara fuula keessanitti asinitti gargalaa jechuudha dhaggeeffattoota koo. Aappii kanallee loogoo gochuu barbaadan isa mallattoo qulfii kanarraa kilik gochuudhaan loogoo gochuu ni dandeessan. Namni kamiyyuu akka hin banamne akka hin tuqamne jechuudha. Akka wanti tokko asirraa hin tuqamne gochuu ni dandeessan jechuudha. Dhaggeeffattoota koo isarraa kilik gochuudhaan lookiillee banuu ni dandeessan jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota koo hanga tokko siitingii tokko isinitti agarsiisee jira. Amma immoo aappii kana eessa argachuu kan dandeessan isinitti agarsiisu. Aappii kana argachuudhaaf salphumatti bakka viidiyoo kanatti daawwachaa jirtan irratti dhaggeeffattoota koo mata duree kanarratti kilik gootan al tokko kilik gootanii ergasii gara descriptioniitti isin fudhata. Akkana keessa gad dhufuudhaan barreeffama xiqqoo more jettutu argama. Ishee irra kilik gootanii ergasii immoo kana keessa gasiiqoodhaan social media kan jedhu jalatti liinkii kan koo kan Telegram ni argattan. Telegram kan jedhu fuulduratti liinkiitu argama. Liinkii kanarratti al tokko kilik gochuudhaan direct gara chaanala kan koo kan Telegramatti isin fudhata. Achirraa salphumatti aappii kana buufachuu ni dandeessanii jechuudha. Play Store irraa akka tasaa argachuu dhabuu dandeessan waan ta'eef direct gara chaanala kan koo kan Telegramatti isin fudhata waan ta'eef liinkiin kun direct achirraa buufachuu dandeessan. Akkuma asirratti argattan gara sitti isin fudhata. Yeroo jalqabaatiif gara chaanala kan koo kan Soofumar Media jedhutti yoo kan dhuftan ta'e join gochuudhaan asirrattis barnoota adda addaa, viidiyoo adda addaa, aappiiwwan adda addaa barbaachisoo ta'e isiniif galakkisa waan ta'eef yeroo baay'ee asirra seenuudhaan daawwachuu ni dandeessanii jechuudha wantoota isin darbe. So akkuma asirratti argattan aappichi kana fakkaata. Procam X jedhama. Aappii kana gara bilbila keessaniitti ni buufattan. Isa kana irratti kilik gochuudhaan install gochuudhaan ni buufattanii yoo barbaadan immoo Play Store irraa warroonni buufachuu barbaadan Play Store irraa buufachuudhaaf liinkii kana tuqaa kan jedhu jalatti liinkiitu argama. Liinkii kana irratti kilik gootanii direct gara Play Store itti isin fudhata jechuudha. Salphumatti aappii kana asirraa buufachuudhaan install gochuudhaan itti fayyadamuu dandeessanii direct buufachuudhaaf isa kana irraa kilik gootanii install gochuudhaan gara bilbila keessaniitti erga buufattanii booda haala kanaan asirra kilik gootanii ergasii immoo gara bilbila keessaniitti install gootanii jechuudha. Akkuma asirratti argattan install gootan. Already bilbila kan koorraa waan qabuuf update godhinaa jira. Isin garuu install kan jedhutti isin dhufa install gootan. Akkanumallee Play Store irraa buufachuu warroonni barbaadan salphumatti Play Store irra deemtanii ergasii immoo dhaggeeffattoota koo bakka search baarii kanarratti Procam jettanii barreessitan. Procam jettanii yeroo barreessitan akkuma asirratti argattan Procam X kan jedhu isin dhufa isarra kilik gootan. Akkuma asirratti argattan dhaggeeffattoota koo aappiiwwan kun lamaadha. Procam X high quality dhaa fi akkanumallee Procam Lite tu jira jechuudha. Isin kan buufattan Procam X HD kaameraadhaan jechuudha. HD kaameraadhaan high quality kaameraadhaan jechuudha. Isarra kilik gootan isa jalqaba. Ergasii immoo gara bilbila keessanitti install gochuudhaan ni buufattanii itti fayyadamtanii jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota koo barnoota kan koo kanarraa keessatti kan isinitti agarsiise suuraa qulqullina qabu, viidiyoo qulqullina qabu waraabuudhaaf kan isin gargaaru aappii ajaa'ibaatiin wal isin barsiise. Akka irraa baratan abdiin qaba. Barnoota kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Warroonni hangammaatti YouTube chaanaalii kanaaf haalotatan subscribe godhaa. Viidiyoo kana like, share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqabaa. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.